waaqa koo abdiin koosii mootii koo. Ta'ee jechaan abboonni keenya kun kanarra tuffatamanii kanarra jibbaman kun jechaan yoo sii gala ta'e kun hundi nu hanqataa nutti hafa jedhanii har'a maraachaa jiru jechaan iyyaa jiru asiifachiin bu'aa jiru. Gaafa kiristaanonni dhumanii gaafa kiristaanonni amantaa gadhiisanii amantaa biraa yeroo deeman maaf hin boonye. Har'a qormaanni mana amantaa keenyatti baay'ate maali qormaata maaliif baay'ate qormaata kan ta'e sinidha mana amantaa keessatti. Maaltu si boossisa? Dhumaatii uummata waaqayyootiif boossee beektaa? Waa'ee mataa keetiif boossee beektaa? Cubbuu mataa keetiif boossee beektaa? Har'a ati mana amantaatiif boossee waaqayyo si qulqulleessa. Sin beeku waaqayyo isin akkan mana amantaa namni mana amantaa bakka lamatti baasee sin jiru. Namni paatriyaarkii lama filee sin jiru. Sinitti himan hubadhaa. Mana amantaa nuti lama beeknu tokkodha. Eenyutu lama godhe? Isaanuma malee harraasaa jiran. Kan kiristaana raasaa jiran isaan. Odeeffannoon taane dubbachuudhaan. Warra maabara qiddusaanii kana fa'a. Odeeffannoon taane baasuudhaan. Waan hin taane dubbachuudhaan. Abboota kabajan beekne miidiyaa isaa irratti dhiyeessuudhaan uummata amantaa keenya kan arrabsiisaa jiran. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maratti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Kun miidiyaa keessan kan irraa wantoota garaagaraa barattan miidiyaa sagalee Waaqayyoo jedhudha. Yeroo jalqabaatiif namoonni dhuftan sabiskiraayib godhaa. Tarii sanbeetuu fi qofa irratti na beektu. Egaa achiin barumsi hin darbu faarfannaa mana amantaa Ortodoksii kan ta'e qofatu achiin darbaa jira. Egaa kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu karaa kanaan barnoota garaagaraa barachuuf asiin akkana hordoftan maqaan Dubroo Maariyaam Kiristoos isiniin gaafadha. Egaa guyyaa har'aa kana tarii maal nu fidee dhufee jettanii mata duree isaa irraa argitanii seentaniittu. Egaa guyyaa har'aa kana wantoota nani kakaasu egaa ajandaa samoonaa kanarratti waan garaagaraa ni kaasna jechaadha. Afaan Amaariffaatiin malee guyyaa lama viidiyoo hojjettee akkan ture ni beektu. Egaa har'a immoo afaan Oromootiin keessattuu namoota afaan Oromoo beekee ijoollee afaan Oromoo dandeessan osoo waan hunda beektanii baadiyyaa keessaa baatanii magaalaa erga deemtanii akkas biyya alaa garaagaraa deemtanii qabaa nagadhiisaa warra jettaniif haa ta'u viidiyoon koo kun jechaadha. Sirriitti na hordofaa. Egaa keessattuu toora tiiktookii feesbuukiidhaan akka maleedha. Ani dur viidiyoo yeroon tiiktookii irratti hojjedhu baay'een hin laallamu ture. Dheengadda tasuma viidiyoo akkuma hin taane ta'e hojjennaan kanuma dubbachuu dhufe jedhanii viidiyoo sun akka malee ilaalanii arrabnis jira dhiisigaa waan garaagaraatu jira. Kun ta'uu hin qabu jechaadha. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos qalbeeffadhaa. Guyyaa har'aa namoota afaan Oromoo dhageessananii Oromoodha jettan hundaaf kun naaf haa ta'u. Keessattuu ijoollee baadiyyaa keessa jirtaniif warri magaalaa dhiisaa. Baadiyyaa keessa warroota baataniif jechaadha. Irran deebi'a har'a gaa hin haasofne sirriitti. Egaa bakkuma jirtan maratti arjummaaf bifamu nyaaka keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota jaalalli duukaa butoota hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa warroota baadiyyaadhaa baataniif mee amma gaa jalqabaa kaayyoon abboota keenya kunii maalidha? Paatriyaarkiitu filatatan moo maalidha? Badii isaan balleessan kun maalidha? Asa jedhu laalla. Egaa hanga ammaatti nuti kan beeknu paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas qofaadha jechaadha. Paatriyaarkii tokko malee hin beeknu. Paatriyaarkii tokko qabna. Abuna Saawiroosis ani paatriyaarkiidha hin jenne. Haa ta'uti akka seerri mana amantaa keenyaa qannoonaadha jechaadha hojiin kun malee doogumaa miti. Doogumaa jechaan kan hin jijjiiramne kan fooyya'uu hin dandeenyedha jechaadha. Qannoonaan garuu sirraa'us fooyya'us wanta danda'udha jechaadha. Kanaaf seera kana eeggatanii egaa episkooposoota kan jedhaman 26 muudani jechaadha. Badiin isaanii maalidha isa jedhu. Egaa asirraan kan ka'e jaleen warra qarshii mana amantaa nyaachuu baran sirriitti na hubadhaa. Qarshii mana amantaa nyaachuu baran cafacafuu baran
Egaa abboota jala taa'anii warri nyaachuu baran namoota garaagaraa bituudhaan abboota kana arrabsiisaa jiru jechaadha. Fakkeenyaaf keessattuu Oromiyaa keessaa galiin galu addadha jechaadha. Qullubbii Gabreeliidhaa guyyaa ayyaana tokko irratti jechaadha. Qarshii hedduutu miiliyoona hedduutu gala jechaadha. Xiyyaaraan fe'aniiti kan Finfinneetti fudhatan. Osoo hin lakkaawwamiin jechaadha. Hubadhaa. Dabra Libaanoosii cuqqaalaa Aabboo Gabra Manfas Qidduus jechaadha. Bakka garaagaraa gadaamota garaagaraa irraa Oromiyaa keessa kan jiran irraa hedduutu jira. Kuni na fadhaniiti jechaadha. Hubadhaa. Kanaaf waggoota hedduudhaaf immoo uummanni kun kadhachaa ture. Abbaa afaan nuti beeknu nu eebbisu gaabbii nurraa fudhatu. Asuma magaalaa Bishoftuutti Amaariffaa wallaaluurraan kan ka'e nama afaan Oromoo hiikuun nama hiikuun gaabbii kan gale jira. Gaabbii jechaadha. Laala. Amaariffa waan wallaaleef afaan Oromoodhaan namatti himaa. Inni sun immoo abbaa gaabbiitti afaan Amaariffaatiin himaa jechaadha. Kanatu jira. Kanaaf iyyuu abboonni kun gonkumaa badii takka hin qabani. Seeruma mana amantaatiin seeruma qulqulluun Siinodoos kaaheen hojii raawwatan hojii gaggeessan. Ammas afaan Oromoo otoo dhageessanii dubbattanii baadiyyaa gadi badaa keessaa baatanii manni amantaa keessan guyyaa ayyaana waggaa guyyaa bahu yookaan immoo ji'aan yeroo tokko qofa kan banamu mana amantaa keessan sirmayyuu yeroo biyya keessa jirtan waa'ee mana amantaa waan hin beekneef biyya alaafa biyya garaagaraa deemtanii onlaayiniidhaan konneekshiniin tole waan garaagaraa argitanii egaa zarraafii namoota garaagaraa argitanii warroonni mana amantaa abboota tajaajiltoota keenya arrabsitan of eeggadhaa dhugaan siniin jedha. Mee yaadimee mana amantaa keessaa baate qeesiin jira daaqonii qaba barattoota dilbataa qaba baadiyyaa natti keessaa baate mee natti cal jettee karaa tiiktookii fanniidhaan faayidaan akkana abboota keenya maatti beekta waa'ee abbootaa maatti beekta waa'ee mana amantaa rakkina mana amantaa baadiyyaa keessattuu beekta. Uummanni rakkatee amantaa isaa gara Pirotestaantiitti gara eessaatti yeroo jijjiiraa jiru kan mee beekta? Mee naa deebisa nuti kana dubbanneef kaan manaafiqii nuun jedha kaan zaranyaa nuun jedha kaan taaddisoo taatanii mana amantaa balleessuuf waan garaagaraa nuun jedha waan garaagaraa jechaadha. Kadhachaa bahanii afaaniin abboonni kun galateeffatamuu qabu. Abboonni kun otoo zaranyinnati akkuma isin jettan qabaatanii Oromiyaadhaaf qofa kennu ture jechaadha. Kiristaanonni Ortodoksiin kan badaa jiran Oromiyaa keessa akkasumas immoo naannoo uummata kibbaa yookaan Dabuub Kilil iddoo dhabu. Isaaniif illee akka afaan isaan beekaniin deemanii barsiisaniif qopheessaniif jechaadha laala. Muudaniif abboota kana dhaarii badiin isaanii. Badiin isaanii yoo kana mee naa deebisa. Maal balleessan abboonni kun? Egaa sababa kanaan Abuuna Saawirroos mucaa qabaa. Abuuna Saawirroos mucaa qabaa nama ajjeesaniiru jedhanii oliif gadi odeessaa jiru. Waanuma baay'eetu jira jechaadha. Waan baay'ee ka'aa jira. Sababuma kanaaf oduu irratti barbaadan. Isaan garuu maal jedhan na ajaa'ibe deebisaanii. Osoo nani ijoollee barbaade ijoollee horachuu barbaade jireenya akkana osoo hin barbaade maaliifan dhufee asitti seenaadhaan isaan maalan gochuu dhufa dhugaa isaaniiti maal gochuu dhufu immoo osoo daa'ima barbaadanii jireenya biyya lafaa barbaadanii maal gochuu dhufu nama ajjeeses jedhanii maaluma gaaku nama dur eessa gahan mucaa qabdu hin jedhaniini yeroo mucaan isaanii jedhame sun mucaan obboleettii isaanii Gadaamii adee Finfinnee keessa jiru Miskaayee Zunaan Madaaniyaalam Gadaamii achi keessatti kan guddate yeroo sun mucaa keessa hin jedhanii maaf irratti hin gaane amma hojii kana hojjannaani mee ilaala qalbiidhaan na dhaggeeffadhaa dhugaan siniin jedhaan. Mana amantaa baadiyyaa garaagaraa jira. Mana amantaa baadiyyaa qeesii tokko qofaa qabu taaboonni illee iddoo itti mana namaa bulu sodaatamee jechaadha. Abbaa warraa 5 abbaa warraa 7 qofa kan qabu abbaa warraan 7 sun keessaayyuu haati manaan pheenxee ijoolleen immoo amantiidhuma kanayyuu beekanii pheenxota. Kanatu jira baadiyyaa keessa. Mana amantaa baadiyyaa meeqatu haafni irratti margee mana amantaa baadiyyaa meeqatu cuccufamee jira sababa afaan irraan kan ka'e jechaadha. Mee natti himaa meeqatu cufamee jira meeqatu badaa jira kana yaaddaniittu abboonni keenya. Tokkoffaan qarshiin mana amantaa akka inqisaasofne
manni amantaa hundi akka seeraan banamanii uummanni mana kiristaanaatti afaan dhagahuun wangeela isaa baratu qofa kaayyoon isaanii. Osoo qarshii barbaadanii waan garaagaraa barbaadanii ko qarshiin isaaniif haaraa miti jechaa. Faayidaan isaaniif haaraa miti. Sinitti himaan yoo barbaadan jechaa. Garuu kutannoodhaan bahan kadhatanii dadhaban tuffii ta'e gaa jechaa. Fakkeenyaaf yeroo meeqa eegne nuti Sinodoosii bara kanaatti keessattuu Sinodoosii bara 2014 keessa isa ji'a xiqimtii yookaan immoo onkololeessaa fi gimbootii dhamtiin isa lamaan irratti akka malee eegaa turre. Waa'ee tajaajila afaan Oromoo yeroo eegnu isa waa'ee miindaa televezyiinii OCN'tiin dabarsanii fixanii bananoo akka malee eegaa turre. Ajandaan kun bara baraan ni dhiyaata tuffatanii bira darbu. Waa'ee tajaajila afaan Oromoo tuffatanii bira darbu. Maal haa godharree abboonni kun kadhatanii yoo dadhaban kadhatamanii yoo dadhaban har'a laala. Har'a gadheen duuchaan gaa kaleessa yeroo uummanni kiristaanaa badu ana faashii qabatte har'a afaan Oromoo beekus har'a dubbate afaan Oromoo beeka jedhee. Har'aani kunoo afaan Oromoo warra afaan Oromoo dhageessan anis afaan Oromoo beeka isaan kaayyoon isaanii kana mana amantaa diiguufi isin of eegaa oomtuu isin nagahu afaan kee baniin cal jette namni akka isin nagahu jechaa namni tokko abboonni keenya ammas maal jedhan egaa odeeffannoo kennaa jiraniin abbaan keenya qulqulluu eebbifamuun abbaan Maatiyaas jechaadha Paappaasiin yookaan Paatriyaarkiin Itoophiyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mallattoo isaaniitiin tiitara isaaniitiin warroota muudaman kana gara kutaa lallaba wangeelaa isaaniitti akka nuuf ergan barbaannaa jedhaniiru. Hin ergan taanaanii egaa abboonni keenya abboota kanaan hin ergan taanaan maaltu maal ta'a? Hin ergan yoo ta'e nuti paatriyaarkii mataa keenya hin filatannaa jechaaru isaan ejjannoo isaaniiti jechaadha. Amma har'afaa mariirra turanii marii kanaan immoo kan maqaa isaanii nahu paappaasonni tokko akka dur Niisxiroos faatiin Maqdaaniyoos faatiin mana amantaatii awwaggazan isaanillee shakkuu isaaniitiin waan shakkaniif mana amantaatii kan ari'atamanii shakkanii waaqummaa Kiristoos haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irratti waan ka'aniif isaan shakkamaniiti kan mana amantaatii ari'atamanii dhumni isaanillee badii ta'e. Akkuma kana jechaadha mariidhaan mana amantaa keenyarraa hin ariina yookaan immoo awwaggaznee balaaleffannee yaa'iidhaan hin foonaa ofirraa foonaa jenna. Qulqulluun abbaan keenya Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin keenya lakki ani waa'ee awwaggazuu jedhu kanas keessan galu fudhadhu araaraaf bakka araaraaf of dhiyeessaniiru jechaadha isaan. Kanaafiyyuu waan baay'eetu jira waan baay'ee odeeffannoon bahaa jira. Kanaafiyyuu abboota keenya mana isaanii illee cuccufanii mana isaanii qollofanii bakka isaan boqotan irratti ashaganii laala warruma kaleessa jala fiiguutu har'ammoo mana isaanii irratti qollofee borummoo araarri hin bu'a. Abboonni kun immoo lukatti kufamanii yoo dhiifama isaan hin gaafanne namoonni borummoo jala fiiganii abbaataachiin jetti hundi shiyyuu afuuftuun hundi jechaadha. Guyyaa har'a kan abboota keenya arrabsaa turte borummoo lukatti kufu. Uffata isaanii jala fiiganii akka dheegee sareetti jala yoo isaan hin hunkuramne maal naan jedhu. Namoota baay'eetu jira. Kaleessa afaan Oromoon dubbanne hundi miidiyaarra baatee afaan Oromoodhaan uummata kana abboota keenya kana arrabsaa jiru. Waan baay'eetu jira jechaadha maatii Kiristoos. Waan baay'ee dhagaa jira. Nuti jechaadha kaayyoon keenya inni guddaan manni amantaa keenya akka egaa manni amantaa keenya akka guddattu kiristaanonni baran akka deebi'an kiristaanonni jiran akka cimanidha jechaadha. Bifan taane warroon nu laaltan sanyummaa irra faarsitu waan garaagaraa kan nuun jettan abbaa sanyummaa faarsu nutu beeka. Keessattuu karaa tiiktookii keessattuu shamarran tokko jechaadha. Keessuma gadi baddanii waanuma mana amantaa waan takka seera mana amantaallee kan hin beekne jettanii achirratti baatanii ni yiina. Mee maal otoo waan takka hubatiin seera kiristaanummaa mana kiristaanummaa keessatti of eeggannoo ta'u wantoota barbaachisan dogmaa fi qannoonaa tuffiitii osoo hin beekin mee qabaa nagaddiisaan keessan maali? Waanuma fooloo baay'ee argattaniifi waanuma viyuu baay'ee qabdaniifi kanaaf utaaltu achirraa kanaaf abboota arrabsitu
Kanaaf nu arrabsitu. Osoo beektee mana amantaa baadiyyaatti dhiistee dhuftee fi abboonni kun anarra ari'atamaa jiran, anarra jibbamaa, arrabsamaa jiran jechaadha. Obboleettiin kee obboleessi kee biyya jiran, haatiif abbaan kee biyya jiran foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhatanii akka mootummaa Waaqayyoo dhaalaniif osoo beekta ta'e jechaadha. Abboonni keenya kun kanarra tuffatamanii kanarra jibbaman kun jechaadha. Yoo sii gala ta'e cal jettee afaan keenya warri abbootatti bantu. Sinitti ni maal? Maaltu na dhibee na iyyisiisan? Ani beekadhee taa'uu hin danda'u. Dhugummaan isaanii maaliif gadi gatam? Ani miidiyaa kanarratti iyyuu maaltu na dhibe? Callisee taa'uu hin danda'u. Garuu dhugaa keessa koo jiru waan ani jaanii argi, waan an beekutu akkas na gochaa jira. Maleen akka namoota kaanii egaa akka jiramitiiree akka nama ciisee achumaan hafuu tokko jira. Akkasitti ciisee hafuu hin dadhabneenis garuu nan teessisu. Waaqayyos immoo akkan taa'u nan barbaanne jechaadha. Akkan iyyuu na godhe kan narra bulee dubbachaa jirus Waaqayyo malee ana miti. Sabni kun miidhameera. Kiristaanummaan saba tokkoo qofa godhanii, Ortodoksiin saba tokkoo qofa jedhanii akka sabni kun Ortodoksiin taanetti nu laalaa jiru. Kanaaf iyyuu ammas taanaan warroonni nama arrabsan, warroonni isin akkan mana amantaa bakka lamatti baases hin jiru. Namni paatriyaarkii lama files hin jiru. Sinitti ni maal hubadhaa. Manni amantaa nuti laman beeknu tokkodha. Eenyutu lama godhe? Isaanuma malee harraasaa jiran. Kan kiristaana raasaa jiran isaan. Odeeffannoon taane dubbachuudhaan warra maabara qiddusaanii kana fa'a. Odeeffannoon taane baasuudhaan waan hin taane dubbachuudhaan abboota kabajan beekne miidiyaa isaa irratti dhiyeessuudhaan uummata amantaa keenya kan arrabsiisaa jiran isaan kana. Osoo nu batiin jechaadha. Kan nyaatan nutti hafa jedhanii waan baran kun nu hanqata jedhanii qabeenya mana amantaa balleessuu baraniiru. Qabeenya mana amantaa fixuu baraniiru waan ta'eef kun hundi nu hanqataa nutti hafa jedhanii har'a maraachaa jiru jechaadha. Iyyaa jiru asiif achiin bu'aa jiru. Gaafa kiristaanonni dhumanii, gaafa kiristaanonni amantaa gadhiisanii amantaa biraa yeroo deeman maaf hin boonye? Har'a qormaanni mana amantaa keenyatti baay'ate maali? Qormaata maaliif baay'ate? Qormaata kan ta'e sinidha mana amantaa keessatti. Maaltu si boossisa? Dhumaatii uummata Waaqayyootiif boossee beektaa? Waa'ee mataa keetiif boossee beektaa? Cubbuu mataa keetiif boossee beektaa? Har'a ati mana amantaatiif boossee Waaqayyo si qulqulleessa. Sin beeku Waaqayyo. Dura sanyummaa kee isa laphee kee keessa jiru, sanyummaa amantaan kan saba tokkooti isa jedhu of keessaa baasi. Nun sanyummaa jettu malee afaan Oromoodhaan barsiisuun, afaan Oromoodhaan faarfachuun cubbuudha silaa biyya kanatti. Kana of keessaa baasi dura. Sanyummaa kee of keessaa baasi. Yoo sun mana amantaati boossa, yoo sun imimmaan qulqulluun si Waaqa koo abdiin koo si mootii koo.